Akka dogoggoratti nyaatamteetti lammaffaa sadaffaa kana maaf gooti. Isuma jalqabaayyuu nan xumura. Istani marageeffadhu qaba. Tokko miidiyaa irra jirti miti miidiyaa irratti baarga bahee booda hiyyummaa hiddaan buqqifna natu buqqisaa otoo hin taane maatiin Itoophiyaa baay'een isaa jechuudha ilma itti guddisa. Qubeellaa wajjin qabu jaarsummaa ergeera maatiin beekeera. Namni kun hamuu barbaade tiriiti ishee haa godhu. Jireenya ofii achitti gatteetti. Environmentii wayiitti dhaqxe afaan hin beektu maatii sana hin beektu nama silaatii akaakayyuu isiitii ol ta'e wayiitti tajaajilti asii achi deemtee jechuudha. Afachi jaalala baagiraawundii namaa dubbisuun agas mara barbaachisa. Jaalachuu waan biraati qarshii erguu waan biraati namni sun ittiin mana suuras kaasee haa ergu. Ayyaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan Kichuu TV'dha. Viidiyoo keenya yeroo darbee akka jaallattan abdii guddaa qabna. Koomentii irratti itti nuufufaa paartii itti aanuu fidaan hojjechaa turtanii. Har'as yaaduma isaan wal fakkaatu yaadota falmisiisoo fi yaada mataa keenyaa irratti daballee nutis dhaamsa keenya yaadota gara garaa qabannee dhufneerra. Yaadni keenya irraa immoo xiqqooshii kan adda ta'u wayiidha. Qimamiiwwan mana maadaamii kana hin beektan. Qimamoota. Uummata nuti jaallannu. Ummata nuti baay'ee jaallan waa'ee nuti lafaa kaanuuf waa'ee keessan irraa rawaa xinnoo ishii dubbachuu barbaanna. Suma dhugaa dubbachuudhaaf tariitii YouTube keenya ittiin ifachuuf miti. Gara yaadattis hin seenne. Yoo waa'een keessan dubbatamu bina jireenyaati. Kanaa ol jechuudha. Waan hin beekuuf dhugaa keessan. Anis kanumarraa ka'eetiin yaada isaanii kanarraa dubbachuu barbaade har'a waan akka ta'e beektaa? Yeroo baay'ee asii achi deemanii karaa miidiyaa hawaasaa kanaan nama wajjin wal baru. Namoota sana wajjin hariiroo jaalalaa uummatu. Baay'uma nama amanu waan isaan adda godhu keessa baay'ee garraamiidha gara laafeeyyoota. So hariiroo jaalalaa sana booda namni wayii sobee maal jedhee maallaqa isaanii nyaata. Isa qofas miti immoo lammaffaa maatimtii isaan asii achi ergee maatiin isaanii maallaqa isaan biratti ergatan sana nyaatee yeroo isaan eegee yeroo garagaraatti shamarran kun dhukkubsatanii fayyummaa isaaniitti rafaa miidhaan garagaraa ga'ee sammuu hamma gallakkisuutti faa namoota deeman argeera. So qabxiiwwan lamaan kanarraa waa'ee qimamiiwwan mana maadaamii kanaan wal qabate yaadota gara garaa burqisiisna. Qabxii kana akkamittiin kaasna? Yaadni kun yaada falmisiisaadha. Tokko shamarran achi ergantu dogoggora qaba jedha. Tokko immoo nama asitti maallaqa irraa nyaatu sanatti dogoggora qaba. Dhiira maallaqni itti ergamee maallaqa isaanii nyaatu sanatti dogoggora qaba. Kan maatii fi kan isaanii keessatti immoo kanuma maatiitu dogoggora qaba jettamu kan shamaraatu dogoggora qaba jetta. Maatii kanarratti gaafa yaaddu akka waatti godhanii ishee eegan waan immoo of jira miti gaafa maatiitti ergitu tokko fa'aa ol kaawwachuudhaaf maaliif ishiin biyya ormaa jirti waan ta'eef rakkoon ishii mudachuu danda'a. Namoonni sun deebisanii qarshii ishii irraa fudhachuu danda'u waan ta'eef maatii bira ol kaawwachuu dandeessi. Sanarratti maatiitu rakkina qaba. Maaliif namni kun of jijjiiruuf biyyaa baate maatiin ishee yoo rakkatanitti fayyadaman maaliif maatii kee gargaaruun dirqama waan ta'eef jechuudha. Garuu immoo gaafa gargaartu nama sana ofii keetiif miidhaa miti. Maaliif boru waan sana jireenya isheetti jiraatti waan ta'eef yaa hunda miti garuu maatiiwwan akkas dhala isaanii irratti waan badii raawwatu jedhee yaadu namoonni tokko tokko immoo jiru. Namni maallaqa ishee nyaatanii balleessanii gaafa ishee maallaqni dhabamee sadarkaa itti sammuu dhabuu kan geessu baay'een hin jiru. Isaan kun balleessaa karaa ishiin ittiin fakkaatu isa kana. Taaddeen yaada isaa akkasittiin ibsata kan maatiitiin wal qabate isa jaalalleewwanii kanarratti sirriitti haasa'uu barbaanna. Wabi ati gama keetiin isa jaalalleewwanii erganii amma namoota hariiroo jaalalaa wajjin uummataniif maallaqa erganii nyaataman kana keessatti shamarran sirrii jiru dhiirota dogoggora qaba jetta miti? Sirriitti bareechee. Isa kanarraa sirriitti dubbanna har'a. Sababa mataa keetii dhiyeeffatta waan kanarratti. Ani akka nama sadaffaatti garuu yaadota keessan kana walitti araarsuuf tattaaffii nan godha walakkaa keessan taa'e. So taaddeen maal jetta? Kan asii biyyaa baate maaliif of jijjiiruudhaaf ofirra dabartee maatii ishee yoo maatii ishee irra dabartee fira biyyatti ce'aa jechuudha. Namni kamiyyuu gaafa hojii tokko hojjetus gaafa baratus jalqaba eenyuun fooyyessa mataadhuma isaa fooyyeffata jechuudha. Mataa isaarra darbee maatii isaa fira isaa san boodarra gara biyyaatti ce'aa jechuudha. Of hin dandeenye taanaan maatiis firas biyyas wanti bu'aa buustu hin jiru. Jalqaba yoo of dandeesse biyyaaf taata maatiif taata firaaf taata. Gaafa asii bahanii biyyaaf of jijjiiruudhaaf bahani haala lamatu jira achi keessatti jechuudha.
namoonni gaa'ela godhatanii bahan jiru. Taadii achi bira otoo hin gahiin dura seenaa ijoollee asiitii deemanii kana baay'ee jechan dhabaaf yeroo tokko jechuudha. Tariitii keessa dabarsitee sadarkaatti dubbatamuu qaba wanti kun naan jechuu dandeessu. Waa'ee isaanii gaafa yaadu, waa'ee isaanii gaafa buusee baasu, waa'ee isaanii gaafa dhaga'u arraba kootu hojii dhaaba. Sababni isaa maalidha sitti fakkaate? Ijoolleen kun maatiin gaafa asii ergatu jalqabarra waa'ee maatii waan kaaftaniif jechuudha. Fakkeenya intalli takka obboleeyyan 3-4 qabaattu. Obboleessa ishee barsiistee bakka tokkoon gahuun kaayyoo isiiti. Obboleessi ishee sunis guyyaa sana maandeetiitti kenna. Gaafa ishiin asiitii miila fudhattee boolee geessu sana jechuudha. Gaafa ishiin yaada kana kaastu jalqabumaa yaadni ishiin uf gargaartee haa jijjiiramtuu jedhu hin jiru. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maatii biras. Argattee haadha abbaa biras reeriidha. Baay'ee maatii qubaan lakkaa'amutu intalli kiyya asii achi deemtee uf haa jijjiirtu jedha malee harki caalu jechuudha. Even parsantiidhaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Eenyutu yaadni isaa kaayyoon isaa inni jalqaba maal jedhee goonni keenya waaqoo guutuun gabrummaa hiddaan buqqifnaa. Ilma itti guddifnaa. Hiyyummaa hiddaan buqqifna. Natu buqqisaa otoo hin taane maatiin Itoophiyaa baay'een isaa jechuudha. Ilma itti guddisaa. Argattee? Ilma itti guddisaa. Yoo anaan dabarre ana hojjedhee naan dabarre intala tiyya ala ergeen isa booda waan isiin achi as ergitu saniin faayidaan intalattiin asii achi deemtee buufattu maalii isaanii booda dhufa. Erga mucaadhaa wanna barbaachisu bitti obboleessa ishiiti. Erga obboleettii isii barsiistee bakka tokkoon geessee booda. Erga haadha ishii dhukkubsattu abbaa ishee dhukkubsattu maaliif akka hin gargaarre yaadni jedhu hin jiru as keessa jechuudha. Haa gargaartu. Garuu maaltu jira sitti fakkaata? Ji'aan taa'anii eegan. Gaafa 24-25 fudhatti taanan bulii 15 dursanii hunduu teekstii barreessaaf. Hunduu daayirektiitti bilbila. Intala kana jechuudha. She's forget about herself. Waa'ee isii waan jedhamu guutumaan guututti maal gooti? Dagatteet jireenya ishii sana dhiisteet waan silaatii manaa baateef sana dhiisteet maal yaaddi intalli kuni? Waa'ee maatii kanaa yaaddi. Inni biraa immoo jira. Bakka bulguun bineensi guddaan jira. Yaaduma isiituu hin qabu baay'ee. Naannaa sanitti tasuma wanti isiyyuu hin qabu. Dursarra jechuudha. Argattee? Nama jaalallee jedhamu wayiitu gaafa porosesiin ishiidhaa xumurame du'aa sagantaa jedhamu jira. Galgala gaafa Prosesiin akka xumuramu hedduu san qoota sirriitti jala taa'ee jechuun intalli abbaa ebaluu deemuu heddii yaada maal jedhutu gara sammuu isaatti dhufa diyaaspooraa ta'uu heddii. Argattee maallaqa qabdi as taa'ee as ciisee nyaachuudhaaf jechuudha. Gaafa du'aa san galgala hin dhaqa waan ta'e wayiin kennaa fi carraa argate kamittuu intalattii kana amansiisuudhaaf dhagaan inni hin buqqisne jechoonni gaariin inni hin fayyadamne har'uma barata jaarsummaallee har'uma barata akkaataa du'aa itti godhan yookaan kadhannaa itti taasisanillee har'uma maqaa ishii bareechuunis dhufu. Argattee? Akka godheet boolee waliin deemu. Ishii gaggeessaadhaaf gaafa isheen asii deemtu. Onnee qulqulluu qaban warri kun onnee homa takkaanuu hin tuqamin. Bishaan baadiyyaa qulqulluu san dhuganii guddatan, qilleensa baadiyyaa qulqulluu san dhuganii guddatan. Argattee? Isa san gara onnee isaaniitti fudhatanii guddatan garaa nan beekan tokko daandiin isaan beekan. Akkam maatii isaanii gargaaru. Lamman mucaan kun na jaalata. Taargeettiin isii jechuudha. Mucaan kun na jaalata jetteet liistii isii gubbaarratti maallaqa ji'a kanaa maatii kiyyaaf, maallaqa ji'a ittaanuu jaalallee kiyyaaf, maallaqa ji'a ittaanuu immoo maatii kiyya. Haala saniin deemaa jechuudha. Argattee? Jalqabumaayyuu gaafa isiin asii deemtu dokumentiin jalqaba bocamee itti kennamu kan eenyuuti? Kan maatiitii fi jaalallee kanaa. Waa'een isiin jiruyyuu jechuudha. Amma waa'ee ishii sana maal keessatti yaaddisee tashiin? Nama hariiroo jaalalaa wajjin ijaarrattu kana fuulduratti jireenya wajjin jiraattee miti. So
jireenya ishii kan jette kana kan maatirraa addatti wanti jiru kan jaalallee kana qarshii maal jaalallee ishiitti ergitu yookiin hiriyaa ishiitti ergitu kana jechuudha. Boruu bultii wajjin dhaabbanna maal goona jetteetu mana ni ijaarafaa jedhanii dhiirota nyaatantu jira baay'ee. Jiran miti sirriitti jiru sirriitti. Mana reefu dhaabbachaa jiru waan hin argeerraan dubbadha waan kana jechuudha. Callisanii mana reefu ijaaramaa jiran kana fa'aa suuraa kaasanii asitti ergu achitti viidiyoo waraabanii finishingiif na hanqata waan akkasii irra jira waan ta'eef maallaqa na ergeedhanii yeroo baay'ee yeroo isaan itti nyaatanii arga. Garuu kan maatii kana keessa jaalalleewwan hundas miti garuu namni isaan irraa maallaqni itti ergame dhuguma immoo mana sanas ijaaranii jireenya bareedaa wayii booda kan wajjin jiraatan. Namoota muraasan siin jedha namoota qubaan lakkaa'amanidha gocha kana kan taasisan. Kan milkeessan. Amma targeetiin keenya guddaan intalli kun gaafa asii deemtu kaayyoon ishii maalidha? Wanti isaan harkatti kaahanii yookaan immoo onnee isii qulqulluu sanitti guduunfanii intalatti kana asii gara alaatti ergan maalidha kaayyoonsa? Jireenya ishee jijjiirtuuf malee waa biraatiif. Jireenya maatii ishee. Maatiin kana yaadee asii gaggeesse. Gurbaan sunis sitti meen jira bara. Gaafa deemtee intalli bulii 15 nagaan ishee isa yaaddeessu. Dargattee environmentii wayiitti dhaqxe afaan hin beektu maatii sana hin beektu even if waa baay'eetu jijjiirama waa baay'eetu adda gaafa asii achi deemtu jechuudha. Afaan biraa taasiftu lammii bira dhaqxe manni isheen baadiyyaatti baratte yookaan magaalaas kanneen deeman jiru ammarra jechuudha. Manni isheen baratte sun adda wanti sanniin irraa jechuudha. Maatii bal'aa ta'e ho'i jaarsa du'uudhaaf guyyoonni muraasni hafe ho'i. Dargattee akaakayyuu ishee akka caarraa ta'ee ijaan hin argine ta'a. Akaakayyuu ishee nama silaatii akaakayyuu ishiitii ol ta'e wayiit tajaajilti asii achi deemtee jechuudha. Argattee sakandii tokko irra waan jedhamu argattu yoo xiqqaate akkam guddatee maatii gaarii wayiitti dabalamte yoo jedhame sa'aatii 4-5 waan akkasii yoo rafte dabree garuu parsantii tokkoon qaba isa kana jechuudha. Mana gaarii galata rabbii jedhanii bilbilanii ijoolleen himan muraasadha. Isaan ala ilaa jireenya qabbanaa wayii keessaa fuudhamaniiti keessa godhu. Aduu hammataa abidda hammataa wayii keessatti darbatamu jechuudha. Akkamii sitti toleera nagaan geesseertaa dura maaltu jira sitti fakkaate? Qarshii ji'a kana. Waan akkasii jedheera. Asiitii eegalaa jechuudha. Argattee? Intalli kun faayii jirtu miti. Maallaqa intala kanarraa nyaachuudhaaf jechuudha. Amma tokko ati yaada kee amma kanaan ibsatteerta. Isa jaalalleewwan sanarratti sirriitti dubbachuu barbaada baay'ee. Inni maatiidha. Dhalanii guddisanii isarraa siin dubbanne taasine. Inni qabxii lammaffaa keenyaa ta'u marii kana keessatti. Tokkoffaa irratti maal akka haasofnu barbaadeseeti. Isa jaalalleedhamu kana. Isa intalattii kana akkanatti goyyoomsee maallaqa ishii nyaate maal jedheeni kun akkuma jalqaba irratti kaasne manoota ijaaramaa jiran fa'aa suura kaasanii kan ittiin goyyoomsan kana jechuudha. Isarraa sirriitti dubban. Ati dogoggorri guddaan dhiira bira jira. Keessumaayyuu immoo dhiirota waan akkasii hojjetaniin bulguu jettee waamte. Hayyee taaddeen immoo dogoggorri guddaan shamara bira jira jette. Jalqaba kaasuuf hin tureyyuu irra taalte. Karaa kanaatiin waa lamatu jira. Tokko gaafa deemtu namoonni gaa'ela godhatanii yookaan immoo jaarsummaan ergamee sirni qubeellaa taasifamee gaa'ela osoo hin godhatiin deemanis jiru. Akkasumas immoo hiriyyaadhumayyuu qabaatanii osoo asiin deemin hiriyyaadhuma maatiin hin beekne yoo ta'uu danda'a qabatanii deemanis jiru. Akkasuma immoo erga deemanii karaa onlaayiniitiin namoota wal baranii jaalallee walii ta'anii waliin haasa'an jiru. Maqaa sadiitu jira. Isa karaa onlaayinii kanarraan sii ka'a. Isa ergaa si achi deemte ittiin wal barte kanarra. Anis isarraa akka dubbannu barbaade. Wabii tokkoffaa maal akka ta'e beektaa? Isa asitti maatiin beeku yookiin immoo isa gaafa gaggeessaa ishii galgala du'aayii sanarratti hirmaatee maal ishii gaggeessuu haga boolee fa'aatti deeme kana haga aayirpoortiitti maal ishii faana deeme kanarra isuma karaa onlaayinii ergaa ishee geessee xiqqoo ishii haalota tokko mimmijeeffattee afaanis bartee bilbilli faan bitamee kennamaaf miti. Sana booda onlaayinii kanas gaggalti sooshaal miidiyaa kana babbanatti sana booda nama wajjin hin qunnamtee eegalti. Karaa sana nama itti wal bartee maallaqa nyaatamte tariiti lafa itti dhalatte fa'aarra nama iddoo biraa ta'e. Yookiin Arsiitti dhalattee nama godina biraa keessa godina Oromiyaa kana keessa godina biraa keessa nama jiru wayiitiin fa'aatti karaa sana wal bartee nama kanaan nyaatamte. Waan kanarratti otoo haasofne jalqabarraa jechuudha. Isa maatiin beeku sanarra. Maaliif isii kaasisti fakkaati? Maatiin hin beekani bar. Ollaatti beeku maatiin. Argattee? Targeetiin maal intalli kun asii gara araa ergamtuufiyyuu maalidha? Laasiitii eegalaan siin jedha baay'ee. Waanichi bakka kanaa eegala. Argattee? Dogoggorri jiru asiitii itti fe'ama. Intalattiiti.
dhaqii uf jijjiirii otoo hin taane jijjiirii. No karaa sana akkuma amma wabii afaan keeratti dammaan si qabee afaan kee waan inni haa ta'u inni akkuma jirutu ta'eera. Amma isa kana irratti karaa sana dubbatte balleessaa isheerraan godhama. Garuu ani amma waan ani isaantu balleesse bakka itti jedhetti si galuu hin barbaadu. Nan dhufa gara sitti sheeppii si gochuu. Maaliif iseet wantichi suni karaa maatii yoo ta'e hanga keessi kee eeyyamee fi maatii keessan irratti hundaa'a. Hunda irratti miti jechuudha. Namni dhala isaatii ofii olitti yaadu jira. Akkasuma immoo namni dhala isaa miidhee of fayyaduu barbaadus jira jechuudha. Wal keessa jiru waan ta'eedha. Ani amma lachuu nan beeka. Amma kanaan dura namoota maatiin isaanii achi ijoolleen qarshii ergatanii asitti lafa bitanii fi mana bitanii fi ol kaahanii gaafa dhuftee lafoota isaan gurgurattee bootaatti suuqii banattee nan beeka. Akkasumas immoo qarshii ishee irraa fudhatanii asitti qarshii kan nyaatanii balleessanii gaafa intalli dhuftu kan itti maraattis hin jira jechuudha. Inni kuni maatii irratti hundaa'a. Gaafa asii deemtu sanattis immoo karoora ittiin baata san irratti hundaa'a. Intalli golatti maatii kootii hanga kanan godha. Parsentii hanga kanaa maatii koon gargaara. Isa kana immoo ofii kootiin godhadha jechuu dandeessi. Inni kuni saayii koo nama sana irratti hundaa'a. Irra caala garuu ani kan isaan irratti murteessu karaa maatii kanaa miti. Nama tokko onlaayiniin wal baru, wal jaalatu. Namni kuni erga sanarrayyuu tokko qofaa miti beektaa? Waggoota lama hoo jiraatan yeroo jalqaba dhaqa waggaa lama mallatteessu waggoota lama kana keessatti nama sadii wajjin wal baruu danda'u. Onlaayinuma irratti jechuudha. Namoonni sadan iyyuu maalirraa godhu qarshii irraa nyaatu. Namni kuni jaalallii fi maallaqni gargari. Okay, asitti dhiirri tokko shamara araba jirtu shamara sadiin haasofsiisa. Shamara sadii fi sanaa ol nama sadii afur irraa maallaqa nyaatee nan beeka. Soo bifuma kanaan immoo shamarris dhiira afur sadiin haasofsiisti jettaa? Haasofsiisti gaafa isin jedhu tokko qarshii irraa nyaatee biloo godha miti erga irraa nyaatee booda kan biraa bartii jechuudha. Inni kun dogoggoruma dhiiraatiin. Ilaale fakkeenyaaf nama tokko faana haasa'ee nama sana wajjin qarshiin barbaadu irraa nyaatee yookiin irratti baruu dandeessu yookaan immoo faashinii maaltu jira yoo beektan isaan bira wantoota jiru tokko sitti shamarran bira shamarran bira dhiirri tokko na jaalataa jettee kan eegdu suuraa piroofaayilii irra wal kaawwachuu beektaa sooshaal miidiyaa gubbaarratti piroofaayilii gubbaarraa ishee kaawwatee yookaan immoo isheenis yoo piroofaayilii gubbaarra kaawwattee namni kun saayikoon isaanii akkamitti amanuu jalqabe beektaa na jaalata. Maaliifi nama biraa hin jiru sababii yookaan immoo namni dubartii biraa faana haasa'an jiru. Maaltu jira jettee yaaddi. Ani waan sitti himu jaalala jechuun walii yaaduudha miti ofirra dabarsitee nama sanaa yaaduudha miti wal gargaaruun sun yookaan qarshii erguun sun badii ta'ee miti. Garuu wanti isheen yaaduu qabdu namni tokko ati hiriyyaan kee tokko jirti yoo ta'e qarshii ishee walitti qabdu sun boru kan eenyuti yoo ati wal jalattee wajjin hafaa jiraatte. Kanuma keetaa. Kanuma keessan lamaanii miti. Achi teessee nama onlaayiniidhaan bartee eenyummaa isaa hin beekne waan barbaades haa jedhuuni jaalala barbaades haa kennuufi namni kun onlaayiniidhaan itti haasa'a malee waan biraan qabu. Yeroo tokko gargaaruun hin jira. Namni rakkata riilii rakkachuu danda'a namni kuni yeroo tokko gargaaruun hin jira nama tokko. Maaliif osoo asis jiraatte osumayyuu wal jaalachuu baatanii nama yoo rakkatee biraan dabartu ati waan xiqqoollee kennite malee jechuudha. Hamma qabdu sanarraa nama san gargaaruun akkuma jirtu ta'ee ji'aan birrii nama sanarratti galchuun rakkoo mataa isheeti. Dogoggora isheedha jechuu jirta. Dogoggora isheeti. Maal sirriitti sitti malaal? Eessatti dogoggora ishee ta'a sitti fakkaate. Nama tokko na jaalatee ilmi dhiiraa keessattuu jechuudha. Ilmi dhiiraa dubartii jaalatee bilbilee gaafa inni qarshii jedhu jalqabumaan iyyuu jaalala miti. Ilmi dhiiraan kadhatu dubartii qarshiidha. Akka kootti jechuudha. Nan du'a malee dubartii sanarra miti bara. Dubartiin kun akkamitti qarshii san fiddee dhufti. Inni hin beeka waan ta'eef jechuudha. Faana haasa'ee waan hin beekuuf jechuudha. Namni sa'aatii 24 keessatti tokko nyaatu jira. Sanayyuu immoo nyaata nuti asitti nyaannu kana miti. Yookiin ruuzii qofa ta'a. Waanuma takkittiidha. Sa'aatii 24 keessatti nyaata yeroo tokko nyaatu. Sanuu sodaacharra nyaatu. Sanuu sodaacharra si faana haasa'u. Sa'aatii 24 kana keessa yoo xiqqaate sa'aatii 20 hojjetu. Akkamitti akka hojjettu beekti miti reefi. Namni kuni gaafa dhufee itti haasa'u jaalalli waan biraati. Akka sanatti hojjettee gaafa dhiirri tokko qarshii naa ergii jedhuuni erguun ishee dogongora guddaadha. Kottu. Maal sitti fakkaate? Nan xumuradha. Kenna. Nan xumuradha. Ela akkas goona. Maaltu jira sitti fakkaate?
Siikaaseen jira. Jalqabarra jechuudha. Sirriitti na dhageenye ta'a malee jechuudha. Okay. Intalli kun onnee qulqulluu tokkoof tokko qofa qabdi. Shira gurbaan asitti xaxu kana isheen waan isiin beektu tokko iyyuu Haa wallaaltuyyuu malee. Naagoot. Na xumursiiska. Na xumursiisi. Waa lama sadii kaasuu dandeenya bakka kanatti jechuudha. Sababa isheen gurbaa kana ittiin amanuu dandeessu jechuudha. Jalqabarra maaliidha naan jedhe. Bardaniin hojii jira. Sitti maan jira ijoollee muraasa irraan kana qubaan lakkaa'amuu danda'u. Ijoolleen nama 100 keessaa namni 5 itti tolee rafuu danda'a. Inni iyyuu sa'aatii 10-12 waan akkasii ol hojjechuu danda'a. Isa biyya kanatti barameen ala jechuudha. As biyya kanatti tarii maatii dhaabuu dandeessi yoo guddate amma baadiyyaan biyya keenya keessatti sadarkaa sanitti hojii cimaa itti hojjetan akkas hojii dadhabsiisaa itti hojjetan hin jiru. Argattee iddoon itti bishaan waraaban deemanii dugdaan waraaban iddoo muraasa baay'ee muraasa jechuudha. Iddoon itti midhaan dugdaan guuran baay'ee muraasadha. Hojiiwwan kana dura biyya kana keessa turan baay'ee isaa hojii amma konkolaataan kabar godhe hedduu isaa jechuudha. Dur miilaan deemanii gabaa dhaqanii maal jedhanii waan akkasii kunniin turanii jiru. Jenereeshinii nu dura ture wayi irratti jechuudha. Yeroo manuti xixinnaa turre iyyuu wanti akkasii turee jira. Garuu immoo sa'aatii ammaa kanatti wanti akkasii kun hin jiru. Erga asii achi deemtee booda maaltu jira? Bardanii hojii ulfaataatu jira. Intala kana halkanii guyyaa hojii isii dhoorgee akka isheen hojii hojjettu jechuudha. Come on. Intala akka kanaan sababa hojiidhaan biizii taate kanaa kabbadaan yookaan Tolosaan karaa onlaayiniitiin dhufeetii si jaalladha gaafattiin jedhee waan isiin keessa jirtu kana ilaali. Namoota 4-5 haasofsiisee jira. Tariitii yoo sagantaa kana hin hordoftu ta'e ni beektu waan jiru kana jechuudha. Sirriitti beeku. Hin hordoftu sagantaa. Yaa maal jedhan sitti fakkaate? Haasawuma barbaanna jedhan. Baay'isuu. Haasawuma feena. Haasaam. Naargatte. Yaa dhasit namni isaaniitti dubbatu wayiin jiru. Ijoollee warraatu dhaqee jeeqa. Baay'isuu yeroo isaan haasan tariitii ijoollee daayirektii isinii bilbilanii yookaan karaa onlaayinii kanaan isin beekan yeroo isaan isin dubbisan duuba isaanii sagaleetu jira. Ijoolleetu isaan jeeqa. Si wajjin afaan Oromoo dubbatu as deebi'anii immoo afaan Arabiffaa dubbatu. Sagaleen ulfaataa wa'ii jira. Eenyu maadaamii ishee jedhan kanaa jechuudha. Afaan Arabiffaatiin humna olitti iyyitu. Ijoolleen asii itti iyyan. Naargatte intalli kun sichuweeshinii akkasii keessa taateeti yeroo hunda haala wal fakkaataa akkasii keessa taateeti waayinooti naaf fakkaataa. Boruu jireenya. Eeyyeen jaalala itti haasa'u. Gurbaan inni asii kun immoo istiraateejiin inni bocee taa'uu jechuudha. Dhiqatee dibatee mana kiraa fudhatee maal gochuudha? Intala tana jechoota fiilmii ilaalee kitaaba dubbisee kitaaba asoosamaa jechuudha. Isuma dhugaan siin jedhan jechoota ittiin intala onnee intala kanaa kolaasuu danda'u ittiin qabachuu danda'u bocee lafa kaa'a. Istiraateejiidhaan jechuudha. Sa'aatii isheen itti dadhabdu beeka. Sa'aatii itti isheen miira akkanaa wantoota akkanaa kana itti ibsachuudhaaf barbaaddu hunda ishii qoratee harkaa qaba. Argatte? Bakka sanitti iddoo ishiin dadhabde iddoo ishiin kufte sanitti iddoo onneen ishii jaallafeetu sanitti sa'aatii itti isheen waan kana barbaaddu kanatti dhaqee ishee waraanaa jechuudha. Sana booda karuma kana akkuma salphaatti jireenya completely waan inni ishiidhaan jedhe san maallaqa qofa otoo hin taane sa'aatii sanitti otoo lubbuu kee balleessittiin jedhe balleessitee kennitiifi jechuudha. Come on. nama jaallatus Hin qaban siin jedheen jiraam. Onni tokko itti qabani. Ani immoo waasii kaase. Nan xumura. Gabaabseen si wanti si jedhe. Ila gaafa waan kana jedhu namoota baay'ee dhukkubuu danda'a. Tariitii ijoollee waan kana hojjetan jechuudha. Nan beeka baay'ee. Maqaa isaanii dha'uun barbaadu. Ijoolleen Finfinnee ta'an baay'een isaanii jiru. Baay'een isaanii jechuudha. Taargeet godhanii shamara 4-5 haasofsiisu argatte wanti biraas jira. Boodarratti dhufu. Intalli kun akka afaan isheen baafanne jechuudha. Ila maallaqni irraa jaatame. Isa iyyuu maallaqa xinnaa miti bara. In millions tabaltaa usteeteessa. Argatte waatu jira isatti deebiin. Kanaafi hanga intalli kuni nama kana amantee argatte si jaaladha jedheenii jira. Gara fuulduraatti abbaa manaa gaariin si ta'a jedheenii jira. Inumaayyuu asii immoo mana abbaan isaan beekamtu. Tarii namni manni inni kaasee ergaa jiru suni namichi irraa du'eeyyuu ta'uu danda'a. Argatte adda baasee waan itti deemuuf isumallee jechuudha. Guyyaa biraas kaasee fidii waan jettuuniif jechuudha. Viidiyoo naa waraabii waan jettuuniif jechuudha. Qoratee adda baasee itti deema. Yookaan fira isaa wayii ta'uu danda'a. Kan hiriyyaa isaa ta'uu danda'a. Namoonni bar maallaqa kafalanii viidiyoo waraaban jiru. Biraazar. Sheer godhu. Qarshii isheen achi as ergitu san manan hojjechaa jira. Maallaqa wayiin ergisiisuu barbaada. Chiikii wayiin biyya Arabaatii bilcheeffachaa jira. Kanaafi mana eessuma kee mana kan keessan
mana adaadaa keetii san na waraabsisi. Gaafa isheen waa gaafattutti meetii manni sun gaafa jettuunitti otooti rakkoo hin jiraatiin akka dhaqee waraabuutti haala mijeessee jechuudha. Waan ta'e wayii oomishinii wayii abbaa manaa sanii firreessaa. Yes, ijoolleen akkas godhan baay'een isaanii jiru jechuudha. Wabii. Amma kan erga ibsatteeti yaada kee taadde ittiin darbame. Taadde callisee manuu dhaggeeffachaa ture waan ta'eef. Wabiitu xiqqoo hoota ta'ee yaadichi akkuma jette iyyuu yaadichi haa ta'u malee yaada faallaa sana wanti hin kaasuu barbaadu nama wal jaalatta. Nama kam wajjin iyyuu jechuudha. Jaalalaan hin beekta. Namni jechuun ani dhuguu sitti namni umurii waggaa 15 gadi hin jiru warra achi deemisan jechuudha. Sanaa oloo ta'an malee sanaa gadi hin ta'u. Namni umurii waggaa 15 gadi deemis hin jiru. Sanarrayyuu immoo wanti kun yeroo ammaa kanatti jechuudha. Sa'a amma jirru kanatti namni hamma ammaa kanatti birrii kana nyaatamu jira. Kana duras nyaatamanii nama argee deeme. Namoonni iyyuu kanaan dura hin beekne namoonni biraa namni hanga ammaa kanatti nyaatamaa jiran sa'aatii amma taasofnu kanatti nyaatamaa jiran jiru. Hin beekamu miidiyaa irras immoo hin jira. Kabaloo birrii kee nyaatee namoonni suurota namaa gadi galabbatan karaa tiiktookis feesbuukii irraanis jira. Yeroo waggoota sadii durayyuu argaan ture jechuudha sooshaal miidiyaa gubbaa irratti. Sanarra darbee immoo wal beeku namoonni asii deeman kun guutuun isaanii jechuudha. Maaliif kophaa isaanii waan ta'aniif walitti haasa'u. Guruuppii fa'aa qabu. Imoorraa jechuudha. Warrumta achi jiraatan sun. Warra achi jiraatan qofaa isaaniitti guruuppii qabu. Imoo waasaappiin haasa'u. Walii isaaniitiin jechuudha. Karaa sooshaal miidiyaas immoo wal dubbisu sirriitti walitti haasa'u. Hin beeku jechuu kooti. Walii isaanii. Tokkoon icciitii namoota irratti ta'an sirriitti beeku. Jechuun yoo ati hin nyaatamne iyyuu hiriyyaan kee yookaan namoota ati kollaaf gootee hojii naasoftu sun keessaa nama 2-3 nyaatameera. Kanaafuu nama sana nyaatameera. Sammiti immoo ani dhuunfaa kiyyatti namoota ani natti haasa'antu jiru jechuudha. Wanta kan abaluu birrii kiyya nyaatee ture. Abaluu immoo sin jaaladha naan jechaa jira birrii akkasii erguuf naa ergitu malee jechaa jira. Namoonni natti haasa'an jiru jechuudha. Namni ani keessa beeku. Laali tokko dogongortee 2-3 dogongortu beektaa? Tokko yoo si nyaata iyyuu lammaffaa fi sadaffaa san erguun kee amma baruu keeti. Nama tokko maaliin doorsisu beektaa? Namoota yeroo baay'eedhaanii nan jaalattu ansi wajjin akkas ta'uun barbaada. Boruuf jireenya keenya jijjiiruu barbaada waan ta'eefani. Namni kuni qarshii keetiin jireenya jijjiiruu barbaada taanaani gaafa ati achi dhuftee itti heerumtee gaa'ela godhatte iyyuu hojjetee nama si jijjiiruu miti. Ani dhuguma hin dubbadha jechuudha. Dhiirri akkasii kuni nan xumura hamma dhumaatti yaadee asitti taadee afachaa yeroo tokko taadee namoonni tokko 2-3 nyaataman jiru jette. Wabii kanatti olii galtaati. Naakot. Maaltu jira sitti fakkaate? Waan ta'etu jira as biratti. Gaaffii kana qofa titti si deema. Gabaabsee man si kaasa waan kana jechuudha. Ila isaan onnee qulqulluu qabu siin jedheen jira. Shiraa seechii dhiirri asii xaxee asii isaanitti ergu kana hin beekan siin jedheen jira. Naakot. Al tokko nyaatamteerti. Ani si nyaadheera. Ati nyaatteerta. Qaamni sadaffaan kun akka ishiin nyaanne karaa isiin hin yaanne, karaa isiin hin eegneen. Sadanuu istiraatejii gara garaa qabu jedha. Bitaan bakka I don't know kote iskiriptii isaan barreessani kun nuti warri diraamaa hojjenne jennu hin barreessinu. Baay'ee waan hin sitti bu'u jechuudha. Ila al tokko dogongorta. Lammaffaan dogongorta. Sadaffaa akka ati dogongortuuf dogongoroota lamaan ati dura raawwatte sana waan si dagachiisu si fidee dhufa. Gurbaan innas jiru. Nama salphaa miti baay'ee. Taatee yaada seetu. Garuu yaada koo addaan godhasa. Sin kuchisiisne waan sana dhugoomsuufin inni waan kana nama waan jedhudha. Yaadonni fa'aa wal falmisiin lamaan gidduu waan jiru. Sirriidha. Na waan ilaali yaadonni akkasiitu jira. Sanarra darbee immoo hin beeku. Jechuun namni dursaa nama jaalala namni tokko inni jechuu baatee dhumaaf iyyuu ofii kan ergan jiru. Sanaaf jechuudha ofuma isaaniiti. Jaallataniituma namoonni erganis jiru. Namoonni sun osuma namni sun dhiisee deemee iyyuu qarshii sanarraa nama san barbaadu. Jalqaba jaallataniiti erganii waan ta'eef. Namoonni immoo qophaa'ee qarshii naa ergi jedhee itti haasa'ee an beekuu waan an beekuuf itti haasa'a jechuudha. Waan akkasiin hojjechaa jira jedhee itti haasa'u jira. Sanarra immoo darbee namni sun kana naan gootu yoo taa'e
jaalalli keenya adda kunna namoonni jedhe baay'ee wanti ittiin doorsanis isuma kanadha waan biraa miti jechuudha. Isa gara biraatti yeroo biraa ta'u garuu irra caalaatti karaa qarshii kanaatiin namoonni warra dhiirotaa sitti taasisuu danda'an. Yoo naan ergitu ta'e hariiroon keenya adda. Hariiroo jaalalaa addaan. Namni tokko moo laale siin xumuraa gara garasitti hin darbiini. Akkamitti hariiroo jaalalaa keenya addaan kunna. Ishiin amma jireenya ofii jijjiiruuf jetteeti miti jireenya ulfaataa sana kan dabarsaa jirtu. Kanaafuu namni tokko callisee matti ol baree na nyaachuu danda'a jettee tilmaamuu hin dandeessu akkamittiin. Kanaafiyyuu kanan siin jedheefiyyuu isa kanadha. Ilaale rakkoon isaanii namni suni jecha barbaadeen amansiisuu haa danda'u malee rakkoon isaan irratti isaantu rakkoo qaba kanan jedheefiyyuu ishee kanadha malee. Erguu isaanii san qofa miti beektaa namni sun birrii maaf ergee miti erguun qabduus miti nama jaalatteef akka dogoggoratti nyaatamteetti lammaffaa sadaffaa kana maaf gooti isuma jalqabaayyuu nan xumura waan muraasa kaasa achumatti qabiitii jechuudha maaliin jechuu barbaadesitti fakkaati waatu jira bar ila namni jalqabaa suni si jaaladhaan dhaqa argattee intalli kun akkuma siin jedhee onneen ishii laaftuudha yaanni ishii laaftuudha isarraan iyyuu akkuma jalqaba irra sii kaasee hojii cimaa wayiitu jira argattee hojii baay'ee masiitti ulfaatu wayiitu jira gamoo darbee baa meeqaa qulqulleessitee gadi buutee uffatee ijoollee dhiqxee gadi buutee jaarsa dadhabaa wayii sukkuumtee gadi buutee achitti dhaqxee baay'ee machuudha baay'ee kanan aaree dubbadhuuf sitan immoo isumatu iyyuu na aarsa beektamee jire haala sanaan hojjettee ilma dhiiraatiif qarshii erguun ishee dogongoradhaa kanan jedheefuu isa kana dhaba nan xumura ila maal ta'eetitti dhufa maleekota jechoonni isaanii hanga warra kanaa waan miidhagu natti hin fakkaatu warra maallaqa shamarranii nyaatan kanaa jechuudha argatte tooftaa ittiin jara kana nyaatan baasaa oolu kana hojjeta kaanni kaa'eet kana hojjeta bara intalli kun dadhabdee ishee dhufte sa'aatii isiin dadhabde sanatti ishee eegee maal godha seene yeroo ababaan ga'u kenniisni maal godha deemeetu irraa tuttuutate dhaqeet irra qubata to the point no miidhu to the point sa'aatii isiin dadhabdee silaatii nama ishee haasofsiisu barbaaddu wayiitti sa'a 18 hojjette daqiiqaa 30 namichi sun haasofsiise taanaan argateera dhumate. Yeroo boqonnaa ishii sanatti yeroo ishiin waan wayii barbaaddu sanatti nama sana wajjin dubbachuu feetu sanatti lubbuu isaan kennitiif afachu. Kabbadaan maal godha gaafa dhaqu jaalalaan dhaqa. Dhaqee waan barbaadu sana argate maallaqa irraa nyaatee deemasii jedheen jira. Argatte namni biraa immoo hin dhufu. Akkam godhe yeroo baay'ee akkasiin miidhamtu akka maal jettu waan akkanaa kana gadhiisu yeroo hedduu jechuudha. Toora sooshaal miidiyaa kanaan hojiin akkasitti ulfaatu jaalalleen ishee akka ishee gane haalonni jiran akka ulfaatan maal viidiyoowwan ishee kana jala bu'ee hordofa. Viidiyoo kan kee yeroo baay'ee nan ilaala. Hallati keessa jirtu maal nan qoodadha. Dhibamtu akka ta'e akkati rakkatte akkatiin akka nama si barbaachisu nan beekaa. Naagala achirratti si jedha. Lakki hin dubbatiin. Ilaale wanta ati jette kuni jaalalatti malee qarshii irratti hin fayyadu. Sittani malaali ka dhaggeeffadhu. Isheeni baay'ee isaan irra caalaa irra iyyuu ammuma yoo sitti himu jaalala wanni sanarra qarshii sanarra jaalala san filatu. Maaliifi nama san faana yoo jiraatte hojjettee boru jijjiiramuu dandeessa. Inni hojjennas jedhanii ofitti waan amananiif qarshii sanas fiduu waan danda'aniif nama san barbaadu malee qarshii sana baay'inaan hin barbaadan. Maaliifi jalqabaanuu qarshii san kan ergan nama san waan jaalataniif mitiire ani isaan baay'uma tokko nama rafu. Maaliifi sa'aatiitti irra rafanirra sa'aatiitti hojjetantu caala. Sa'aatiitti nyaatanirra sa'aatiitti namoota sanaaf hojii hojjetanii jechoota namoota sanaa baatanii danda'an. Maaliif namni wayii osoo natti haasa'aa jiru nyaata nyaatte jedhee nama ishee arrabsu osoo arrabsaa jiru an dhaga'eedha jechuudha. Maal siin jedhu jennaan akkas maamminaan nyaatte naan jedhee na lolu. Ilaale wantoota kanatu jira. As keessa teessee nama faana haasoftu iyyuu malee anamma qarshii erguu san miti dogongora kan siin jechaa jiru. Namni sooshaal miidiyaa osoo hin fayyadamne waan kana gootu. Eenyumtu iyyuu sooshaal miidiyaan fayyadama. Ergaa jirus ni dhagaha. Har'arra taa'ee garuu namni qarshii koo abaluutu nyaate jettee boosse taanaan abaluurraa bara tokko boossee miidiyaarra sitani bara dhaggeeffadhu tokko miidiyaarra jirti mitiire miidiyaarratti baay'ee booda ani asirraan namni tokko qarshii naa ergi gaafa jettuun gaafa inni jedhuuni maali? Baay'ee. Sabbi ishiin qarshii ergituuf maalidha? Tokkoffaa jechuudha. Jechuun jaalachuu waan biraati, qarshii erguu waan biraati. Namni sun ittiin mana suuras kaasee haa ergu. Finishinii mana san xumuruu barbaada miti hojjetee xumuru.
jalqabumaan iyyuu dubartii kunuunsa jiraachisuuf kan kenname. Wajjin keessa jiraanna jechaan jira bara mana kana wajjin maaliif hin taane namni suni wajjin keessa jiraachuudhaaf qubeellaa wajjin qabu jaarsummaa ergeera maatiin beekeera nama kana immoo oonlaayidhaan beekte miti baakgiraawundii nama kanaa beekti hin beektu. Isa haa beeku iyyuu baata. Ilaali akkasitti ani marageeffadha. Haa beeku ekkoo haa beeku baatu. Afachu jaalala baakgiraawundii namaa dubbisuun agas mara barbaachisu. Dirqama jechuudha. Nama ilaali jaalala keessatti nama wajjin karoora baafta miti wajjin yeroo dheeraan jiraadha jettee karoora baafta. Nama wajjin yeroo dheeraa jiraattu baakgiraawundiin beektu taanaan boruu gaaffii biraa dhaba. Namni suni boruu waan biraa osoo ta'ee wanti keessa baatu hin qabdu. Jalqaba gaafa nama sana wajjin wal jaalattu. Or baakgiraawundii qorachuu dhiisuu dandeessan jechuun jaalalli baakgiraawundiidhaan miti. Garuu gaafa gaa'elatti taa'e gaa'ela keessa seenee nama kana wajjin godhatee jiraata jettee gaafa yaaddu giddeetaa baakgiraawundiin hin qoratamu. Ayyee giddeetaa baakgiraawundiin. Yaa nama kana wajjin wal beekuu qabna. Maatiin ishee beekuu qaba. Nama qarshii erguufii qabdu jechuudha. Afachu yeroo tokko dabare. Sitti mee jira bara. Haalli isaan keessa jiran suni hanga barbaadayyuu haa ulfaatu. Irra deebitee dubbatte waan ta'eef hanga barbaadayyuu haa ulfaatu malee irri wayii qarshii naa ergi jedheeni sababa inni jedheef qarshii erguun suni balleessaa isheeti. As kottu. Baay'ee waan gara na nyaatutu jira. Reef fakkeenya wayii si kaasee na dhaabsisti. Gurbaan inni jalqaba maallaqa nyaatee deemee jira. Bakka maallaqa itti nyaatamte sana yookaan iddoo itti gurbaan ishee waraane sana kaateetii argattee isa dheefa tulluu wayii gubbaa baatee jirti intalli kun jechuudha. Kana booda namni tokko deebi'ee na nyaatu jettee waadaa ofii galtee achi gubbaa baatee jirti. Namni lammaffaan kun akkamiitiin gara onnee isheetti kan seenuu danda'u nama silaatii haala isheen jalqaba keessa turte sana keessaa ishee baasu. Isheen onnee tokko qofa qabdi. Baakgiraawundii nama kanaa sa'aatiitti qorattuu hin qabdu. Jaalalaaf jaalala qofadha kan isheen beektu. Namni asii isheetti haasa'u hundi eenyudha? Namni jaalalaas jecha jaalalaa asiitti furguggatu hundi isaa isheedhaaf maalidha? Jaallataadha. Kanaaf maal godha? Dhakaa jaalalaatiin dhahee tulluu ishiin nama silaatii jalqaba ishee waraanee sana dheessitee gubbaa baate sanarraati taachi xalaata. Afachu ana asitti yaada tokkoon qaba. Inni waraana irraanfatus inni waraaname irraanfatu waan jedhamu tokkotu jira. Afaan. Sarreedha. Sarreedha laale. Afachu. Wabii yeroo tokko nan dubbadha afachu. Ila waan kanarraa jechuudha. Jalqaba erga isaa agarte namni kun hamuu barbaade tiriiti ishee haa godhu. Jireenya ofii achitti gatteetti namni kun jechuudha. Maallaqa waggaa meeqa hojjette bifa sanaan erga nyaatamte ammas lammaffaa irra deebite tarii carraa nyaatamuu ishee baay'ee dhiphaadha. Maaliif hamuu barbaade tiriiti ishee haa godhu dhiirri lammaffaan kun. Ani immoo asirratti hin dubbadha laale. Kan inni dubbate irratti jechuudha. Yaada kee irratti yaada isaa irratti hin dubbadha laale. Otoo na xumursiisanii dubbattanii baay'ee natti tola. Hin xumurta. Yeroo darbee fakkeenya kana isinii kaaseen ture. Kana maaltu si gubeennaan ibiddaa. Isa kana onnaan ibiddaa. Isa kana onnaan ibiddaa jedhedha. Kanaafi kana dogoggoratee gubachuu danda'a. Namni kun na jaalata jettee qarshii erguu dandeessi. Isa jalqabaa tanaaf jechuudha. Kan lammaffaa fi sadaffaa keessa jiru garuu badii dhiiraa osoo hin taane badii mataa isheeti. Namni barbaade maaliif jecha miti waan barbaade jedhee nama sana tiriitiin godhi. Namni ilaale inni gara biraa dhufu suni tiriit gaafa godhu namni sun ishee nyaatee deemeera miti namoonni kanaan duraa sana jechuudha. Hanga barbaade maaf jaalalaa waan barbaadeen godhi. Namni kun ishee bira turuu kan danda'u sababa qarshii qofa taanaani borus indee akka deemu beekuu qabaatti. Namni kun jechuudha. Qarshii ergiteef namni na jaalata jettee yaadde taanaani gaafa qarshii sana dhabdee hin jibbamti jechuudha. Kanammoo beekuu qabaatti. Maaliif namni tokko dhalli wanti yeroo tokko mana barumsaa dhaquu qofa miti kan si barsiisu. Jireenyi ufuma isaatii si barsiisa. Nama faana turuun sun iyyuu amala nama tokko baruuni amala kee baruun koo na barsiisa. Yaada isaati irratti waa tokko waan dammeen dheengadda dubbatte marii dheengaddaa keessatti jechuudha. Falmii dheengaddaa sana keessatti namni har'a hamaa ta'e tokko kaleessa gaarummaa gurguree wayii qaba jette. So tarii gaarummaa qabdi intalli kun lapheen ishee onneen ishee jaalala malee waa biraan beeku jechuudha. So nama gaarii erga taate hammeenyi ishii irratti raawwatame kun gaarummaatti ishii jijjiiruu danda'u qabaata malee hammeenyatti ishii jijjiiruu danda'u qabaata malee nama lamaffaa bira darbartee sadaffaan carraa nyaata. Faccukatti ishii deemuu deema bara kunan xumursiisin haasoftan. Kanaafi namni kuni eenyudha? Doktora jaalala ta'eeti kan isheetti dhiyaatu jechuudha. Inni jalqaba sun barsiisaa jaalalaati waa'ee ishii barsiisee waan barbaadu sana fudhatee deemee jira. Maal ishee waraanee
ganamuu ishee lilmoo ganamuutiin akka isiin hin kaanetti ishii waraanee deemee jira. Argattee keessatti dhiisee biraa deemeetii inni lammaffaa dhufu kun maal godha sitti fakkaate lilmee keessatti dagatamtee deemte sana keessaa baaseeti. Jechoota silaatii namni jalqaba itti dubbataa jiru sana guutumaan guutuutti ishee dagachiiseet waraansa waraanamte sana ishee dagachiiseet isa booda garamitti ishee fida sitti fakkaate isteejii jaalalaa bareedaa wa'ii bocee kutaa jaalalaa haaraa wa'ii baneefiiti daandii silaatii yeroo hunda jechoonni jaalalaa irra dhangala'an miirri jaalalaa irra dhangala'u wa'ii boceefiiti achirra ishee dhaaba.